Barattoonni kutaa 12ffaa akka kana dura kufaatii hamaadha fakka isaanii saaxilamne ministeerri barnootaa deeggarsa garagaraa taasisaa jiraachuu beeksise. Biiroon barnoota Oromiyaa eebla 29 bara 2017 barattoota qormaata biyyaalessa kutaa 12ffaa bara 2017 fudhataniif sagantaa tiitoriyaalii gosa barnootaa hunda irratti boqonnaawwan filatamanii fi barsiisota filatamoo ta'aniin haala qormaata biyyaalessaatiif barattoota qopheessuu danda'uun ministeerri barnootaa viidiyoo qopheessee akka jiru beeksise. Kanaafuu barattoonni sagantaa tiitoriyaalii ministeerri barnootaa qormaataaf akka isaan qophaa'aniif teessise kana liinkii ministeerri barnootaa qopheesserra seenuudhaan argachuu akka danda'an ifoomseera. Odeeffannoon kun barattoota bara kana qormaata biyyaalessaa fudhataniif daran barbaachisaa waan ta'eef sheer gochuudhaan bira qaqqabsiisaa. Barattoota liinkii ministeerri barnootaa qopheesse kan hanga ammaatti hin arganneef teelegiraamii baarra jiru sikkoo miidiyaa jedhuun seentanii akkaataa itti fayyadama isaa guutummaatti isiniif lafa keenya irraa laaluu ni dandeessu. Barattoota hundumaafuu carraa gaarii.